Ministeerri dhimma alaa gaafiin karra galaana Itoophiyaa faayidaa walootii fi walitti hidhamiinsa naannawaa bu'uura kan godhate jedhe. Kan jalqaba irratti hordofaa turtan matootii oduu guyyaa har'aatiif qabannee isinii dhiyaanne keessaa bakka jirtan maratti nageenya isin haa dhaqqabu. Hordoftoota keenya miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu isaa kanaa kan isinitti himaa jiru an odii Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa har'aatiif isinii qopheessinetti isin dabarsa. President Saalawarq Zawudeedha ijaarsi nageenya hammataa fi hawaasa hunda bu'uura kan taasifate ta'uu qaba jette. Ijaarsi nageenya hammataa fi fedhii hawaasaa jiddu galeessa taasisuu qaba jedhan Prezidaantiin Federiidha Saalawarq Zawudeedha. Prezidaantii Saalawarq miseensota koomishinii ijaarsa nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjin mari'ataniiti jiru. Prezidaantii Saalawarq tattaaffii koomishinichi taasisaa jiru galateeffachuudhaan walitti bu'iinsi walajjeesuu fi walballeessuun yoo hin dhabamsiifamne ijaarsi nageenyaa waaraan lafa qabsiisuun hin danda'amu jetteeti jirti. Ijaarsi nageenyaa hammataa fi fedhii hawaasaa jiddu galeessa taasifachuu akka qabus hubachiisanii akka jiran ragaan waajjira Prezidaantii Federii irraa argame ni mul'isa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha gaafiin karra galaana Itoophiyaa faayidaa walootii fi walitti hidhamiinsa naannawaa bu'uura kan godhate jeeti jira. Gaafiin karra galaana Itoophiyaa faayidaa walootii fi walitti hidhamiinsa naannawaa bu'uura kan taasise ta'uu hubatamuu akka qabu ministeerri dhimma alaa beeksiseeti jira. Gaafiin karra galaana Itoophiyaa dhimma birmadummaa buufata argachuu ta'uu isaatiin gaafiin isiidha marii karaa filannoowwan nagaatii fi tattaaffii dippiloomaasiitiin cimsitee kan itti fuftu ta'uu ministeer deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Mazgaanuu Araggaan ibsaniiti jiru. Itoophiyaan karra galaanaa argachuun faayidaa isiitirra dabree nageenya waaraa naannichaatiif fayyadamummaa walootiif gumaacha olaanaa qabaachuudha simaniiti jiru. Biyyattiin tumsaa fi misooma hunda galeessa naannichaaf hojjechaa jiraachuudhas kaasaniiti jiru. Dhimmi karra galaanaa dhimma misooma waloo ta'uudha simaniiti jiru. Imaammanni hariiroo alaa Itoophiyaa ollaa gaarii fayyadamummaa waloo michummaa fi tumsaa irratti kan hundaa'e ta'uu kaasuun kunis cimee kan itti fufu ta'uu ministeerri dhimma alaa himeeti jira. Waldaan Hakimoota Oromiyaadha lakkoofsi lammiiwwan weerara busaatiin godina Wallaggaa lixatti du'anii kan himamaa jiru oli jeeti jira. Guutuu gabaasa kana Daraartuu Garbaa akka itti aanutti isin himti. Waldaan Hakimoota Oromiyaa yookaan WHO'n hawaasa lixa Oromiyaatti weerara busaa hamaan miidhamaa jiruuf tajaajila eegumsa fayyaa hatattamaa kennuuf garee ogeeyyii fayyaa garas ergeeraa jedhame. Waldichi haalli godina Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jirurraa baay'ee hammaataa ta'uu ibseera. Akka waldichi gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa irraa argame wabeeffachuun jedhutti ji'oota 3 darban qofa keessatti godinaalee lamaan keessatti namoonni dhibee busaan qabamuu isaanii mirkanaa'ee walduraa duubaan 156,599 fi 92,376 ta'uu ibsameera. Godinaaleen lamaan kunneen naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa 60% ol qabaatu. Dhaabbileen fayyaa guutummaatti miidhaman kan tajaajila adda baasuu fi wallaansa hin kennine aanaalee baay'ee keessaa argaman ilaalcha keessa galchuun waldaan Hakimoota Oromiyaa lakkoobsi gabaafame tamsa'ina dhugaa weerara kanaa kan hin agarsiisnee fi rakkoo booddee naannolee kanneen keessatti mul'atu akka hammeessu ni amanaa jedhe. Gabaasa afaaniin miseensota hawaasaa irraa argamu du'a baay'ee olaanaa ta'uu agarsiisa jechuun dabalee ibseera. Baatii Onkoloolessaa darbee ogeessa fayyaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa keessa hojjetu Addis Istaandaarditti akka himetti hanga Onkoloolessa 12 bara 2023tti dhukkuba busaa godinicha keessaa taasifameen waliigala namoota ho'ina qaamaa agarsiisanii qorataman 222,268 keessaa kan dhukkubni busaa keessatti argame 128,150 yookiin 56.65 yoo ta'u isaan keessaa lubbuun namoota 45 olii darbeera. Akka waldaan Hakimoota Oromiyaa jedhutti dhukkubsattoonni wallaansa tokko malee gara manaatti ergamu yookaan qoricha farra busaa gahaa argachuu dhabuu isaanii ibse. Itti dabaluun kunis hanqina guutuu biyyattii mudatee fi rakkoowwan geejjibaa gara Wallaggaa sababa rakkoo nageenyaarraa mudatuun irraa
kan ka'een akka ta'e ibseera. Gareen deebii atattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa qoricha farra busaa fi meeshaalee yaalaa biroo deeggarsa maallaqaa diyaaspooraa fi miseensota isaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaatiin bitaman qabatee godina Wallagga Lixaa aanaa Begii ganda Gunfii fi Koobor akkasumas godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan gandoota Gabaaroobii fi Machaaraa geera. Waldichi rakkoolee eegumsa fayyaa weerara dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti mudate furuuf kutannoo akka qabu ibseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa yookaan OCHA'n gabaasa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatti namoonni 774 ji'oota waxabajjii hanga fulbaanaa gidduutti dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 darbuu ibseera. Akka gabaasa OCHA'tti godina Wallagga Lixaa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan faalamaniiru. Addis Istaandaard wabeeffanne. Jiddugalli ummata gurraacha addunyaa Itoophiyaa akka ta'u murtaa'u ministeerri dhimma alaa beeksiseeti jira. Jiddugalli ummata gurraacha addunyaa Itoophiyaa akka ta'u murtaa'u isaa ministeerri dhimma alaa beeksiseeti jira. Ministeerri dhimma alaa ibsa idilee miidiyaaf kenneeti jira. Jiddugalli ummata gurraacha addunyaa gahee Itoophiyaan qabsoo fi seenaa ummata gurraachaa keessatti qabdu hojii dippiloomaasii hojjetameen teessoon isaa olaanaan Itoophiyaa akka ta'u murtaa'ee jiraachuu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Mallas Alam himaniiti jiru. Jiddugalli kun seenaa ummata gurraachaa irratti qorannoo fi qo'annoo akka gaggeessuu fi godambaalee magaalaa Finfinneetti akka hundeessus ibsaniiti jiru. Pirezidaantiin mana maree birmadummaa Rippaabilika Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad wajjinis mari'atanii jiraachuu isaa Ambaasaadar Mallas Alam himaniiti jiru. Mariin kunis bu'a qabeessaa fi ammas Itoophiyaan rakkoon Suudaan jiru lammiilee Suudaaniin akka furamuuf ejjennoo qabdu kan itti mirkaneessites jaaniiti jiru. Daawwannaan Jeneraal Al-Burhaanii kunis amantaan isaan Itoophiyaa irraa qaban kan mirkaneessu ta'uu ibsaniiti jiru. Dhimma dippiloomaasii birootiin ammoo ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera dhimma alaa Taanzaaniyaa wajjin bilbilaan mari'achuu isaaniitis Ambaasaadar Mallas Alam ibsa miidiyaaleef kannaniin ibsaniiti jiru. Dippiloomaasiin dinagdeetiin wal qabatee ammoo hooggantoonni dhaabbilee fi kaampaanota Faransaay dhiyeenyatti Itoophiyaa akka daawwatanii fi kunis ammoo hariiroo dippiloomaasii dinagdee biyyoota isaanii daran kan cimsu ta'uu Ambaasaadar Mallas Alam ibsa miidiyaaleef kannaniin himaniiti jiru. Godina Wallaggaa Baatti lammiilee 400 oliif tajaajilli tola ooltummaa kennameeti jira. Asaanti Muhammad ammoo guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniimti. Hojjettoonni waajjira maallaqaa godina Wallagga Bahaa harka qalleeyyiif mana jireenyaa ijaaruu fi deeggarsa garaagaraa taasisan. Godina Wallagga Bahaatti ganna darbe tajaajila lammummaatiin hawaasa 400 ol fayyadamoo taasisuun birrii miliyoona 900 olitti tilmaamamu baasii irraa hambisuun danda'ameeti jira. Hojiin kunis rakkoo diinagdee fi hawaasummaa furaa kan jiru yommuu ta'u, boona kanas hojjettoonni waajjira maallaqaa godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa magaalaa Guuteetti harka qalleeyyiif mana jireenyaa ijaaranii kennuu dabalatee deeggarsa meeshaalee fi uffataa garaagaraa taasisaniiti jiru. Itti gaafatamaan waajjira maallaqaa godina Wallagga Bahaa obbo Shimallis Amsaaluu hojjettoonni waajjirichaa kaka'umsaa fi fedhii isaaniitiin mindaa isaanii ji'aan argatan irraa maallaqa birrii 300 fi 45 oliin harka qalleeyyiif mana jireenyaa ijaaruu fi deeggarsa garaagaraa taasisaniiru jedhan. Bara kana jechuudha haala adda ta'een hojjetaan keenya jechuudha. Ajandaa waltajjii tokko qofaan jechuudha kan affeerre. Mana qalleeyyii ijaarra gaafa jennu ajandaa tokko qofaadhaan all in all waardiyyaa dabalatee miindaa koo xiqqoodhaa lakkiyaan kanan danda'u zayitiitu mi'aadhaa shunkurtiitu mi'aadhaa nuun hin jenne. Koreen keenya dhugaan isinitti himaa koreen dhimma kanaaf ijaaraman adda durummaadhaan mana dhiisanii jireenya dhiisanii qidaamee sanbatatuun jennin itti galanii jechuudha. Hojjettoota waajjirichaa keessaa tokko yaada kennaniin duudhaa wal gargaarsaa dagachuun hiyyummaaf nu saaxilaa ture tajaajila lammummaan tokkummaa fi duudhaa durii deebisuun ulfinni Oromummaa akka nutti dhaga'amu nutti taasisaa jira jedhan. Qorqorroon tokko mootoo qorqorroon tokko haadha harka qalleeyyii tokkoof jenneeti kan jalqabne hojjetaan hundiyyuu anis dhuunfaa kootiin qarshiin amma hin danda'u maatii koorraa jireenya koorraa dhisee yoon godhe amborii san qabne gaafa deeggaru waaqayyoos na deeggaradhe waan hin amanuuf hojii kana hojjenneerra jechuudha. Hojii tajaajila lammummaa hojjetame rakkoo diinagdee fi hawaasummaa furuun kan isaan bayyanachiise ta'uu fayyadamtoonni aanaa Tuqaa Waayyuu himaniiti jiru.
Achuu guddaan natti dhaga'ame kanan argan seene boollaan bayan. Yerooni baay'ee rakkadhe bara baay'een gun rakkadhe numan iyyadha. Hinuman boo'a akkamna gootu anoo kufee otuun deemuun kufee numnan dhabe bakka kasala ba'anii qoraan ba'an baay'ee na godhe. Amma gaafa wayyaa fadhee dhaabadhu naman fakkaadha nama humna qabaate bayee galuun fakkaadhaan. Dhalli koo hangafti kun gaafa na biraa deemuuf ka'e. Atoo kasalli sirraan bu'u qoraan sirraan bu'uuti. Isan sirraa buusadhee bayee deemee. Ijoollee booddee isaa kana guddisee na gargaaree guddisee ofiisaaf immoo dongalee dhaqee bukkee koo dhaabattanii bakka inni jirretti na gargaartanii. Nan gammadee baay'een gammadee waan hin arginan arge waan hin argine argisiisee Waaqayyos isinis naa kenne nama naa kaasee obboloonni koo abbaa koo kan ta'anis obboloonni koo ilmoo koo kan ta'anis baay'ee na gargaartanii. Waaqayyo isiniif dhaabatu. Kana dura mana kiraayii keessa jiraachuun keenya barana waggaa 12ffaadha. Bara 2004 mana kiraayii gallee mana kiraayii irra gallee namni nu deeggaru obboleessa koo ture obboleessa nu deeggaru barana immoo boqote nuun jedhame amma immoo mana kiraayii keessa baanee mana kanatti galuu keenyatti manni kun nu ijaarame mana akkasii kanatti galuu keenyatti anaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hojiin tajaajila lammummaa duudhaa fi aadaa wal gargaarsaa dur ture kan deebisu waan ta'eef ganna darbee aanaalee fi magaalota godinichaa hunda keessatti qindoomina qaamolee garaagaraatiin hojiin hojjetamee milkaa'uu itti aanaan bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa himanii tajaajila lammummaa godinichatti kennamaa tureenis qarshii miliyoona 900tti tilmaamamuu baasii irraa hambisuun danda'ameera jedhaniitti jiru. Tajaajila lammummaa ganna kanaatiin haga ammaatti hojjennechaadha miliyoonii 900tti kan siqu. Birrii miliyoonii 900 kan siqu tilmaama qarshiitiin hojjetamee jira. Kun egaan tilmaama qarshiitti gaafa tilmaamamudha. Uummanni keenya humna isaatiin beekumsa isaatiin qindeessuudhaan waan adda addaatiin bira dhaabbachaa kan turee fi haga ammaatti garuu miliyoonii 900 kan ta'uun harka qalleeyyiin 400,000 fi 4,800 manni qofti kan ijaarame ta'ee hojiin adda addaas hojjetamaa kan jiran ta'uu isaa ibsuun barbaada. Sagantaa kanarrattis hojjettoonni fi tola ooltonni hojii fakkeenyummaa qabu raawwatan badhaafamaniiti jiru. Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaachoo irratti murtiin adabbii dabreetii jira jedhame. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidata dhaddachii akka malaamaltummaa afraffaan Daayirektara olaanaa Korporeeshinii Injiinaringii fi sibiilota duraanii Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaachoo irratti murtii adabbii dabarseetii jira. Ministeera haqaatti abbaan alangaa Daayirekteerootii dhimmoota yakka malaamaltummaa sadaasa 18 bara 2012 raadaarota sadarkaa isaanii hin eegganne 111 baasii birrii miliyoona 214 oliin bittaa raawwachuun mootummaarraan miidhaa geessisanii jiru jechuudhaan himatamtoota 4 irratti himannaa yakka malaamaltummaa banuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan immoo manni murtichaa Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaachoo raggaasifama balleessaniiru ittiin jedhameen bu'uura gulantaa 16ffaa hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 7 akkasumas immoo birrii 1,000 itti murteesseetii jira. Ta'us manni murtichaa Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaachoo yakka biraatii yoon barbaadamne hidharraa gallakkifamuu ni danda'a jedhus Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaachoo himata hin xumuramne jedhuun bittaa meeshaalee qonnaa, bittaa doonii, bittaa hoteelaatii fi barnootaatiin wal qabatee galmeewwan himataa 4 mana murtiitiin ilaalamaati jira jaametti jiramu. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessan Waliif TV irraa oduun sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyaanne kanumaan raawwannee jirra. Sagantaaleen Waliif TV kana fanittufu yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.